Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii nageenyi keenya jaalalaaf kabajaa bakka jirtan isin haa ta'u jecha har'a kan dhufne seenaa gabaabaa tokko isinitti himuu fi seenaan kunis maalidha dubartii sababa saayiziin qaama saalaa abbaa manaa kiyyaa baay'ee natti guddateera jettee gaa'ela ishii diigde tokko isinii qooduufan dhufe garuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan immoo YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa. Nu wajjin tura. Egaa dubartiin kun Aayishaa Daanubuwaa jedhamti. Lammii biyya Naayijeeriyaa yeroo taatu gaafa jalqabaa gaa'ela kanatti seentu seera shaariyaa guutteetuma abbaa manaa ishee kanatti heerumte. Haa ta'u malee guyyaadhuma jalqabaa abbaa manaa ishee kana wajjiniin wal qunnamtii saalaa raawwachuu jalqabdu dhukkubbiin itti dhaga'amuu jalqabee itti dhaga'amuu qofa osoo hin taane dhukkubbiin akka malee akka isheetti dhaga'ame himte. Isa kanas kan himte egaa seenaa ishii kana jalqabumaa kaastee kan himte Nigeria Media Report itti himte nullee achirraa kan fudhannedha. So dubartiin kun dhukkubbiin akka malee itti cime haaluma kanaan isheenis guyyoota kara jalqabaa obsaa kan turte yeroo ta'u boodarra garuu haadha isheetti dhukkubbii kana himatte. Haati ishees kara jalqabaa qoosatti jalaa jijjiirtee dubbii jalaa qabuu hin barbaanne. Ta'us garuu isheen baay'ee rakkachaa waan jirtuuf waa'ee dhukkubbii ishii kana irra deddeebitee haadha isheetti erga himattee booda haati ishee kun qoricha dhukkubbiidhaaf ni ta'a jettee yaadde kenniteefi jechuudha. Haaluma kanaan dubartiin kun qoricha isheen kenniteef san fudhatte. Haa ta'uti garuu qorichi ishee fudhatte sunis dhukkubbii yeroo wal qunnamtii saalaa kana ishiirraa balleessuu hin dandeenye jechuudha. Aayishaan irra deddeebitee dhukkubbii kanaan rakkachuu halkan tokko guyyaa tokko halkan tokko ji'a tokko halkan tokko waggaa tokko itti ta'uu malee didee. Egaa haaluma kanaan Aayishaan turtii baatii ji'a torban tokko booda gara mana shaariyaa deemtee yookaan shaariyaa koortisaa jedhamu deemtee achi deemtee iftoominaan sababa ishee tokko lama jettee iftoominaan himatte. Innis maalidhaa saayiziin qaama saalaa abbaa manaa kiyyaa baay'ee guddaa waan ta'eef isa wajjin jiraachuu hin danda'u jettee mana shaariyaatitti himte. Abbaan manaa isheetis baay'ee hididuu hin barbaanne baasii yeroo ani ishee fuudhu baasii yeroo naa deebiste adda baanaa jedheeni. Haaluma saniin dubartiin kun torbee tokko booda abbaa manaa ishee wajjin adda baatee jechuudha. Egaa kanarraa maal hubannaa yeroo baay'ee dhiironni saayiziin qaama saalaa kiyyaa xiqqaadha jedhanii amanuu hedduun dhiirotaa odoo saayiziin qaama saalaa isaanii noormaal saayizii ta'ee jiru saayiziin qaama saalaa kiyyaa xiqqaadha jedhanii amanuu. Garuu saayiziin qaama saalaa dhiiraa guddaa ta'uunis haala kanaan ibin hanga gaa'ela diiguutti illee nama geechuu danda'a waan ta'eef yeroo baay'ee dhiironni dhiphina akkasii keessaa yoo of baasan gaariidha jedhee yaada.